namana dhaggeessa dawwale yaa abaluu keenya fiidiyoon ture eessaan si bira dhuftee jee fiidiyoo sana namaan datti ergee naan jee inni mataan isaa jechuudha namaa sitti ergee yoo rabbii si uume sodaatti obboleessa kiyya ati nama islaamaati anumaaf jii fiidiyoo sana namas ta'e injeen gurbaasanii dhaggeeffadhaa orma sirrii warabbadhaa namas ta'e fiidiyoo namas ta'e injeen tattu intala dhalaati mudii laatiin jettee je'ee jee tun tatti baalee waasila akkasitti irraa masoo tolee ni masaa masee masoo baate Allahu a'lam muniira naan jee kaayiroo dhaqini kaayiroo yoo takka dhaqatee illee yoo dabalas deebuun hamtuudha ilmaan kee kana wajjin biyya isaa keessa rakkachuudhaan akka obboleetitti yaa'anii uwwisii fi yaadee minaaf yaadde jeeti maallaqa leew qabaachuu baatte naas si gargaara takka hoo sillee gargaaru baadhu mana kiyya buutaa waan jiru hunda naas si gargaara noolii qofa firraa kafalii karaa keeniyaa kottuu naan jette marabba namaan guureetaa jaluu kana ooleef dhugmoo baatti jeetiin ilmaan kiyya walii qabadde asiis baasa boora naa kan nuti danii yeroo dheeraadhaaf rakka خامنة برا ماما خالص انت قاعد بيمي خي بيمي وجودك خي هاي بنكبرهم خي مامي أما ما لقى يتير قدين كمان ما في بس دوران يتير قدين إزتي أنا في سير ربي مليء ومانجرا أنا ani bahasa boras ini akan menjadi hero dia dapat kade ture hajan nak kabate ture mana ida kisene mana ida kisais be Jolle tiga tanah akan kacasin dimne abang kabani ane nama tu kokone radi fadung kabu walu marah kade walu mambishan lugi tinggi sana kaisa jirada ilman kana fude masaret bijiram be ninge isu bijumat tiga tanah kaisa tin jirada ke wani kabu kani laba kabu wali cucorade dire dawa tanah kaisa tin mana dek agra jarada ke alhamdulillah rabbil alamin Oga duranin dia majetin kae malaga kana sababa tariban rafa fali mana na khresi angangan do be jetin tergade wanta te eti dawale joleti yas mana barnota na gadde asumatti war rabbina ko den guddi fadda tana bote ko le joleti jelle hire sari barnota dorku malaga kidan na de bisinje malaga in kabuje te fayyadame itti fayyadamte akkamitti rakka eti nakka de malaga kay balleese munira sifin kabala de mu fin di mabiyalati nasattariyat waletiti ya obleti anna masal gadi fi fu ina masal rajuru miti sattarun dandahu cinatu kulleyo ifte cinatu kuna de bisinje haya ko pujette mala wal mariyan ne aka gonu gona malle ko gutu nakasi de bu gona mariti ya fita isi ta ko bati أنا ما ميدياتي لا أقول لك كده رمون أنت تجارين وبليس الراو الفوتي جان ترتما أنا ما ميدياتي قبضت ما قاعد أنا تريسين ما قلت النبي نبيها ما لك ما خيب تيتامي ما لك أخي أنا تسيبوها تولي مربى أنا تدو ورمون رافودي سيفخنا أمم كبوروان أما تلا بس ديبود ودي قلت مالي أنا أبا في ترافود ما لك أخي يا مربى أيه naati si qofa wala yaasee rabbiin warqa ammaas naan jette geele si takka jira iswiit janii iswiitiin dhufee sana qee fidee fidaa waan kana oromoo maa sadaqaa kadhattan nuun jetti iswiitii isii dubbiin keessan dhaabbattu gabbaatee nu himti iswiitiin filima dalayneeti sirri dhaggeeffadhaa bakka kana laal iswiitiin waan jennuun filima dalayneeti oromoon tuni haan akka nu gargaartutti maallaqa dirraa qaba jettee muniiraan gabbaatee dhageessanii ma gabbaatee haa dubbattuuyi akkana goona akkamii jennaani ogguusin dhufte akkana jiiniidhaan jette ani gowwa lillaahidha tole marabbaan jeen deemtee isbiit fiddee walirratti nu batte ani amma isii amaneetum tuma rakkatti biyya namaa jirti jeetum oromo isbiit fiddee isbiit qarshii 2,500 dooraa lala hanguman irraa qabu san imtilaan 2,500 narraa qabdi je'eetiin irrachi bahee muniira dubbachuu deema maallaqa kana muniiraan tun miskiina
hagar garani akkam jetta itti miti yoo ta'u maa kun qabale tanaan bareedaadha itti isinis bareedaadha bareeda tole marabba ani maalin je rakkoo keessan jira haaluma kanaanu maaleen qiyyoon adeebi rakkoon qabu mafeetee jennaan anarra haadha ilmooti rakkoon qabu jeetiin bira qote achi baatee isubid akkisilitti quba qabdu akka naaf isii walii gallee Oromoo gowwoomsuu deemnu quba qabdi. Ani immoo maallaqa kiyya haqiiqattiin isirraa qaba. Dhaggeeffadhaa akka kiyya Oromoo. Achi baatee ammatti bee himadheen. Ani achi bee Oromootti himannaan narraa qabdii 2,500 qabdii jettee baatee dubbattee jechuusin. Dubbannaan haya gaafaayaa jiruu dubbatte maallaqa kiyya kana sirraa hin qaba. Ankanaa si gargaaruuf malee kaashin sikkanne maallaqa kiyya kaashiin haa deebisi. Kootu keessaan haasoo ilaattee naga buuste ittiin naga keessaan. Muniiraa naan jette. Dhaggeeffadhu. Muniiraa naan jette. Ani maallaqa kee bakka hin taasifitu hin qabu. Maallaqa kee hin qabu. Maallaqa kee siif natti ergatee manaan naa kireessi naan jette. As deebii taatee banarraa kafalee naan jette. Meeshaa mana naa bitti naan jette. Waa haadha naan jette hunda godheetiin jira dantaa kaftee dantaa dhufuu dhabdee. Ani maallaqa kee waan si godhuun qabu. Mucaan kiyya lolee jira. Sigaltee dubbii tana irraa dhaabbachuun fedhaa jette. Irraa dhaabbatti fee taa'ee irraa dhaabbadhu duraa siitu filima kana fide. Ani maallaqa kiyyaan fedhaa faayee jiru maallaqa kiyya naaf kanne. Maallaqa kee kanarra jiru itti baatee miidiyaa irratti jechuudha. 2,500 ergite. Kumni 1,000 fi qarshii 50 kiraa manaa kabaatii jahatee sadaa qabale. Qarshii 1,000 doolaara 1,000 dallaa naaf hin kafale. Doolaara 450 meeshaan itti siibite maal inni keessa dhumatee. Achi dhumatee tole. Meeshaa lafa taa'u jirti meeshaa ta'e kottu fudhu itti keenyatti nama ergadhu. Meeshaan nama ergadee fudhu si qabu. Hundumaa yoo rabbi irra sidiisee hoo hin jeen. Marabbaa inni gargar baane. Doolaara 400 irraa qabdaa 400 ammaa siin akka itti gabbuute. Ani egaan guddaa dhabe 400 sin fadhu jeetii dhaare dhiisee jechuudha geeffadhaa Oromoo sirriitti. Dubbiin turte ma wanta qaccaquu keessaa turte walii deddeebuu jira jechuudha. Walii deddeebuu jira jechuudha. Amma kana yaa faayee jiru waan na biraa qabtus ni beekta. Ana tegattee nama aaree waan na biraa qabtus ni beekta. Isin illee jenne iswiitiin hin jenne yaa iswiit amma gaaddaa'eetu jira. Intalli tana maallaqa kiyyaarra jira. Waan na biraa qabtus jira. Isin ni beekti. Ammoo maallaqa kiyya kana yoo naaf hin kennine wallahi gaa lubbuun tijaas waan hin jirtu maallaqa kiyyaa naa kennitu hin jenne. Ani ta'eeti itti jettee miti ijoon hoggaa jettuun na dhuftee na bilbilte. Muniira viidiyoo gaafatti massaanee hinaan jette. Massaanee hin jenne. Maaliif hin massaanee hin jenne? Hin massaanee massaanee hin jenne. Haya kanaatti hin deemu guyyaa 10 booda. Gaafa na jedha keessii qabana maallaqa keeti. Amma sigaltee mantala rabbii si uume sodaadhu. Kaaliqa haadhatee ta duute sana akka katteen san sodaadhu. Viidiyoo sanarraa massa'ii naan jette. Boochee miti imimmaan lafa qabattee boochee jettee boochee jechuudha. Haadhatee ta qabdiitti si qabe. Obboleeyyan keetiin si qabe. Warra dhuman saniin si qabe. Muniiraati yoo si taate sarara sanumaa na sattarii jettee jechuudha. Isinin dhageessisa viidiyoo. Tole marabbaa faayateen maallenis fidaa kee haa ba'u. Dhaggeeffadhaa Oromoo. Maallenis fidaa kee haa ba'u. Fidaa kiyyaa kee haa ba'u. Obboleetti yoo qabaatte sanii ol naa goota. Dhageessanii. An viidiyoo ta'e duraanuu silaan gabbaasu fedhe amma xaafur hin taa'uuni. Viidiyoo ta'e san amma si duratti as baasee yoo massa'e hoorii. Yoo ta'e immoo sagalee isin dhageessisuu hin danda'a.